jirtu maatii keenya maatii gaasuu ishoo nagaa waaqessiniif haa ta'u akkam nuuf jirtanii nuti nagaa jirra galata waaqayyo isinis immoo akka nagaa taata waaqayyo irraa abdii qabna jirtanii fayyuma keessanii akkamii nuuf jirtanii isiniin jenna nuti jirraa galanni waaqaaf haa ta'u egaa har'a maal isinii qabadhee dubbiseetanii mana jiru gibbii keessan jira akkuma argitanii maal isinii qabadhee dubbiseetanii hattuuni suuqii nu seente jechuudha. Hattuuni suuqii seentee balballi suuqii banaa jira. Amma sodaa'etan poolisiitti bilbilee poolisii kaasuunis mana hin jiru kaasuun aga ufutti poolisiitti bilbilee poolisiin immoo dhufaa jiran jechuudha. Amma gibbii keessatti zoor jedheeta waraabaa jira. Iqaa guuraa jiru jechuudha. Hattoonni iqaa manaa guuraa jiranii. Hattuunatti gabbaan jireetanii viidiyoo addaan kuttee innaa hattuun mana jiranii gibbii keessa suuqii jiru jechuudha. Bakka an argeetanii caafii anan laalee amma oka'eetan gara waraabaa jira jechuudha. Gibbii keessa jira garuu innaa kanaaf poolisiitti bilbile poolisii naga na bira gaanitti kaasuun isa gana bira ga'utti akkasitti viidiyoo waraabee eenyu akka ta'e hattichi kun qabsiisee qaxxaamutti niisu jechuudha. Inna hattichi niisuu wayinii na sodaadhe dhugaa natti ufnaan naniisanillee isaan itti citee tokkos lamas ta'u itti citee dhufaa mitiire anamma nafseen akkanatti na ollachaa jirti baay'ee tokko sodaadhe jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf innaa osonatti dhufeellee naniisu innaa kanaaf hattuutu suuqii nu seene jechuudha. Meeqa akka taanillee hin beennu. Meeqa akka taanillee hin beennu jechuudha. Ganaa laallaa kootta jechuudha. Nafseen natti galte na sodaatte nafseen maaluma godha. Nafseen na sodaatte waanuma gowwallaale akka na bira gaanitti sodaadde ulee baay'atan deema uleen mataa awufanii isiniin jira na sodaadde dhugaa dubbachuudhaaf amma mana keessa jiranii mana keessa jiru hattoonni jechuudha. Meeqa akka ta'an hin beeku. Birrii lakkaa jiru na fakkaate malaanu ta'e iqaa guuraa jiru na fakkaate hin beeku kaasuu mana hin jiru ana bichaatu mana jira mucaa kee wajjin kanaaf immoo iyyuu amma itti siquu na sodaadde ani beeku ulee fuddaa boombii fudduu laata boombii akkamitti tokko summee dafaana barreessa boombii fuudhuu akkamitti tokko sanii tasanatti garagarunnaa luka moo mataatti qabu mataa wata immoo du'anii garuu lukatti qabu yegid lukatti qabuun qaba. Kanaaf wayinii nafsiin natti galte akkaman godha ishii akkaman godha wanta keena koo mataan na ukkube dhugaa dubbachuudhaaf eetaa abbaa sodaadhu amma kana fuddeen jira jechuudha. Kana fuddeen jira beet wayinii maalan kolfu kana fuddee jira jechuudha. Inna kanaanan mataa isaanii addaan baasuu jedha jechuudha. Madoo shaanan kinoo kanaanan mataa isaanii buqqisa jechuudha keessaa taaphaas warra maaliisu dhugaa dubbachuudhaaf inisu. Na sodaadde bal'aalu na sodaadde na sodaadde akkam godharee akkamittan itti siiqa badii na fixanii akkamittan akkamittan itti siiqa madooshaa kana mataa addaan biyyu oosu inisu akkanan godhamanii wayinii naa ga'uun oolan wayinii gudee as jala nu godhaa naa ga'uun oolan. Innaa madooshaa acha qaba'ee poolisoonni taayyoon natti dhufan asirraan kora jechuudha jalaa kanarraan ol koraa bashuulaa asirraan koraa wanatti dhufan jechuudha. Poolisoonni dhufaa jirti naan jedhanii agasiif kinoo asirraan koree eeggadda yookiin asirraan kora na mul'isu. Asirraan koree eeggadda agasiifi aga poolisoonni dhufanitti nan arganne sodaadde mucaa kiyyallee manatti hangatee dhufe waan ta'eef bakka nafseen na sodaatte dhugaa dubbachuudhaaf nafseen baay'ee tokko na sodaatte kanaaf
hattuu kana akkamittan mana kanaa baasa kan jedhu amma poolisiin as ga'uu gaanii agasitti garuu fu'atanii bahinnu kan jedhu sodaannatti nam'ee jira. Innaa kanaaf meeqaa suuta jennee hojjinadha. Balbala bannee bira geejju nu akkaba hattichi kana 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 hattichi kinoo kana hattichi kana kinoo kana guure hattichi kana guure to jechuudha. Kinoo hattichi akkanatti iyyee jira. Hattichi kana kinoo kana guuree jira. Madooshallee baay'ee kan dhufeefi madooshallee baay'ee kan dhufeefi kinoo hattichi kinoo kana jechuudha. Kan hatee qabame kana hattichi kiyya kana jechuudha. Kinoo suuqii kanatti guuree baanne waan fayyadu guure laala hattuun kana jechuudha. Poolisiin dhufaa jirti qabuufi juusii guure, koroshoo guure, mastikaa guure, daabbarii waan fayyadullee hin beeka jechuudha. Hattichi kiyya sun kana jechuudha. Kana suuqii kinoo kan kisaaratti nagalchee hattuun kana akkana qabsiistani poolisoonni sinen gaafadha kabajaani. Hattichi kun mana hi'aatti akkana galeetu naa qaxxaamuun barbaada. Kinoo iqaa guuree na fixee kinoo asii na guuree na fixee jechuudha. Suuqii gara tokkooti kuni inna akkanatti na guura hattichi jechuudha. Guuree na fixee siniin jira. Kanaaf qabamuu qaba qaxxaamuu qaba hattichi. Inna kanaaf akkana qaxxaamuu sinan gaafadhaa siniin jira. Amma kana mana hi'aatti naa deemu bakka mana hi'aa deemee naa qaxxaamuu malee hiniisu akkanatti tolii sun hin jiru. Mana kiyya seenee kinoo akkanatti mana na diddiigee na balleessee maal jedhee amma akkana kanaafiyyuu naa qaxxaamuun jira. Suuqii kiyya na balleesse. Asirraa seenee maskootii kanarraa seenee jechuudha. Miizaanis kinoo irraa kiiloo kaasee asii natti seenee jechuudha. Hattichi asii seeneeti kinoo kan naa hate jechuudha. Kanaaf egaa hattuu kana yeegiddi naa qabamuu qabaa. Naa qabamee qaxxaamuu qaba. Suuqiin kinoo kana suuq hattichi hin ka'u. Kana hunda naa hatee jechuudha. Kana hunda waanumti itti hafe hin jiru jechuudha. Waanumti itti hafe hin jiru. Bakka hattichi kana na hatee kanaaf seeraan naa gaafatamuu qaban jira. Egaa meeqatti ba'a jechuudha. Mastikaan as keessaa kunuyyuu meeqatti ba'a. Kanaaf seeraan naa gaafatamuu qaba. Gara seeraatti naa dhiyaachuu qaba. Guyyaa har'aatirraa kaasee poolisiin illee dafaa naa qaba. Iyyata kooti kuni. Ante maaltu si fide asi? Daf yaada kenni maaliif eenyu si fide? Eenyu si fide? Maal hatuufte? Eenyu si erge? Papa moo mama?